Akkuma yeroo kaanii barnoota sirna gadaa kutaa arfaffaa boqonnaa torbaffaa mata duree kuusaa kan jedhu kan ilaalutaa jechuudha. Yeroo darbe keessatti godiyyaa kan jedhu kan waliin ilaalle godiyyaa irratti aansee sagantaan godiyyaan gaafa gaggeeffame jedhu kuusaadha. Kuusan jechuun immoo sagantaa isaa sadarkaa gulantaa arfaffaa irra jiru gulantaa tokkoffaa irratti gaammee dabballeedha. Lammaffaa irratti gaammee xixiqqaa, sadaffaa irratti gaammee gurguddaa, arfaffaa irratti immoo kuusa jennee kuusa jechuun waggaa 25 hanga 32 kan jiru kuusa jedhama jenneerra. Isa sadarkaa arfaffaa irra jechuudha. Tokkoffaan dabballeedha jennee dabballeen 0 kaasee hanga 8tti, 9 kaasee hanga 16tti gaammee xixiqqaadha. 17 kaasee hanga 25tti gaammee gurguddaadha jechuudha. Gaammee gurguddaa taasise immoo kuusadha. Kuusa jechuun immoo waggaa 25 kaastee hanga umurii 32 kan jiru kuusa jedhama jenneera. Kuusni immoo qophii yookiin sagantaa jila godiyyaa qopheeffatee sadarkaa gulantaa kana kan inni darbudha. Innis haala umurii isaaniitiin egaa heeraa fi seera gadaa akka baratanii deeman kan inni gaggeessu yookiin immoo kan inni raawwatudha. Kuusni gulantaa gadaa gaammee gurguddaatti aanee argamu kuusa jedhama. Sadarkaa arfaffaatti jenneerra. Gulantaa kana keessatti dhaloonni argaman leenjii fudhatanii fi gahee baatan ni qabaatu. Isaanis immoo gaheen isaan baatan yookiin immoo kan isaan raawwatan sana keessatti gadaan lama booda aangawoota gadaa ta'uun waggaa 8 kanneen uummata bulchanidha. Gadaa lama yookiin immoo tokko kan isaanii tokko kan abbaa isaanii keessatti jechuudha. Kanaaf 8 kanneen uummata bulchan. Kanaaf dhalootni gulantaa kuusaa seenee hundi leenjii fudhatu qaba. Leenjiin kunis immoo kan kennamu erga aangawoota gadaaf keessaa filatanidha. Aangawoonni gadaa filatamanis immoo abbaa murtii, jaalkiyyaa, faga, hayyuu, jaaldhaabaa, waamuraa fi torbii jedhamu. Warreen kuna jechuun egaa warreen sadarkaa kuusaa keessatti aangoo waggaa 8tiif qabachuudhaaf yookiin immoo bulchiinsa sirna gadaa waggaa 8 yookiin immoo abbaa aangoo waggaa 8 ta'anii biyya bulchuudhaaf warreen filaman jechuudha. Warreen filaman kuni warreen tokko abbaa murtii jedhamu, jaalkiyyaa, faga, hayyuu, jaaldhaabaa, waamuraa fi torbii warreen jedhaman kana filaman yeroo itti miseensota aangawoota gadaas kaaga tokko maqaa maaliitii waliigala aangawoota kana ittiin waamamaa jechuudha. Maqaan aangawoonni kun ittiin waamaman immoo torbii yookiin adula jedhamu jechuudha. Warreen kun hundi isaanii torbii yookiin nama torba waan ta'aniif torbii yookiin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jechuudha. Sanaaf maqaan isaanii maal jedhamee waamama? Torbii yookiin adula jedhamaniitu waamamu jechuudha. Waggaa 8tiif kuusa keessa warri ga'an warri aangoo fudhachuudhaaf qophii taasisanii jechuudha. Leenjii bulchiinsa gadaa dhaloota gulantaa kuusaa keessa jiranii hundaaf kennamu kunis immoo leenjii fooqaa jedhama. Fooqa jechuun leenjii yeroo seenan yookiin immoo leenjiin kuusaaf kennamu yookiin waggaa 25 hanga 32tti kennamu yookiin leenji'an fooqa jedhama jechuudha. Fooqa jechuun immoo leenjii eenyuuf kennamudha? Kuusaaf kennamu jechuudha. Inni kunis immoo fooqaan dhaloota kuusaaf kan kennamu yuba lammaffaa jedhama. Yuba lammaffaa ta'aniitu kan isaan kennaman. Yubni leenjii kennamu dura iddoo leenjiin itti kennamu akka ijaaran qajeelcha. Innis immoo dallaan leenjiif ijaaramu kunis immoo agallaa jedhama jechuudha. Agallaa jedhameetu beekama. Wayita leenjii fudhatan torbiin agallaa keessa maal ta'u? Torbiin agallaa keessa taa'anii leenjii yookiin achi keessa taa'aniitu leenjii sana fudhatu jechuudha. Miseensotni kuusaa kaan ammoo agallaan ala taa'aniitu yookiin immoo dallaan ala taa'aniitu leenjii fudhatu jechuudha. Leenjiiwwan kuusaaf kennaman keessaa tokko leenjii heeraaf seera bulchiinsaati. Akkaataatti biyya bulchan, akkaataatti hawaasa gaggeessan jechuudha. Kanaaf warri torbii agallaan kan jedhamu keessa taa'u warreen agallaan ala jiran immoo warreen torbii kana keessatti hin filamne jechuudha. Sadarkaa kana keessa jiraatanii warreen achi keessatti hin filamiin torbii keessa hin galiin hafan ala ta'anii seeraa fi heera gadaa baratu jechuudha. Inni biroon immoo leenjii aadaa fi duudhaa uummataa baratu. Waa'een aadaan uummata kanaa maal fakkaata? Duudhaan uummata kanaa maal fakkaata? Leenjii wayyuu yookiin qulqullummaa nagaan akkamittiin akka namoota keessatti babal'achuu danda'u akka sana leenjii duula yeroo lolaa akkamiin akka qophaa'uu qaban haala raawwii jilaa adda addaa fi fa'ii isaanii kan isaan qophaa'anidha jechuudha. Leenjiin kunis immoo guyyoota 28 kennamaa jechuudha. Guyyoota 28 fi warreen agallaan ala ta'anis warreen agallaan keessa ta'anii leenji'anis
Agallaan jechuun dallaa yookiin immoo bakka itti leenjiin kennamu jechuudha. Warreen keessa taa'anis warreen ala taa'anis guyyaa 28 leenjii jechuudha. Garuu leenjiin isaanii garaagarummaa ni qabaatu. Warreen torbii sun ol guddaadha sadarkaan isaanii, warreen kaan garuu isaan jalatti warreen leenji'anidha jechuudha. Miseensonni gulantaa kanaa gahuun gurmuun ardaa isaaniitti deebi'u yookiin immoo bakka dhufanitti deebi'u jechuudha. Waan leenjii naannawaa isaaniitti maal godhu shaakalanii gargaaraa yookiin immoo irra deddeebi'anii hojiirra oolchuu isaan gargaara jechuudha. Torbiin abbootii gadaa uummata bulchaa jiranii fi kan kennamu immoo yuba lammaffaadha jechuudha. Torbiiwwan torban isaanii keessaa warreen lammaffaa yookiin yuba lammaffaa jedhamutti kennameetu sirna kana bulchuu jechuudha. Inni kan biraan abbaa gadaa karaa nagaa naaf galii, karaa nagaa naaf bahii jedhaniitu wal eebbisaniitu wal gaggeessu jechuudha. Aadaa naaf barsiisi, seera naaf barsiisi, wayyuu naaf barsiisi, ardaa jilaa naaf barsiisi, bakka jillitti yookiin sagantaan qophiitti bahu naaf barsiisi, nagummaa, jaalala, qulqullummaa naaf barsiisi, hawaasa koo muka jala naaf barsiisi. Muka jala qabbana jira gaaddisadha. Kan achi jalatti mari'atanis immoo ba'oo jedhama waan ta'eef gaaddisa jala ta'anii akka isaan mari'atanii boddaaf kottee naaf dhorkii. Boddaaf kottee jechuun haalota balaa boodaan dhufuu fi kottee yookiin immoo fuuldura deemsa naaf dhorkii jechuun itti kennu. Kunis immoo yaa gadaa faana ardaalee jilaatti godaanuu waan leenjiin qabataman akka barataniif yaadaniitudha jechuudha. Kanaan sirni kun gaggeeffama. Jilli laguu baasuu. Jilli laguu baasuu kan jedhamu jila gogeessa gadaa isaanii dura jiran akka wal baraniif kan gaggeeffamudha jechuudha. Jila laguu baasii jedhaman immoo jila duraan aangoorra turanii wajjin dhaqaniitu wal baruu jechuudha. Yeroo waggaa 8 fixuuf jedhanii qaama duraan gaggeessaa ture wajjin wal baraniitu akkaataatti wal hirkaa fuudhinsi gaggeeffamu. Gogeessi gadaa isaanii duraa kan ammoo raabaaf doorii jedhamaniitu beekamu. Raabaaf dooriin duraan hojjetaa turanii waan ta'eef raabaaf doorii kanaaf maal godhugaa jila kanarratti dullacha yookiin immoo horii dulloomeeru maal godhu qaluu jechuudha. Dullacha qalanii marqaa muudaa jedhamu marqaniitu waliin nyaatanii sirbaa waarrisan. Kunis immoo duudhaa waliin nyaachuu, waliin hojjechuu, walirraa barachuu caalaatti akka horatanii kan isaan taasisu keessatti isa tokkoof isa addaati jechuudha. Eenyutu jilli laguu baasu kan jedhamu jechuudha. Warra durii wajjin warra duraan hojjetaa turanii wajjin dhaqanii guyyaa isaaniitti wal baranii sirna kana gaggeessanidha jechuudha. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuun dagatina. Boqonnaan 8ffaan immoo faaruu kuusaati. Kuusaan immoo maal godha faaruu kana keessatti sadarkaa keessa jiru keessatti waggaa 8 bulcha jenneera. Waggaa 8 umurii isaanii kana keessatti torbii yookiin immoo aduloota jedhaman yeroo bulchan faaruu mataa isaanii ni qabaatu. Faaruu mataa isaanii isaan faarsaa deemanis achi keessatti isaan qofti kan isaan faarsanii hawaasa wajjin gaggeessan jechuudha. Kuusni gulantaa gaamni gurguddaatti aanee dhufudha. Dhaloonni gulantaa kuusaa qaban immoo yookiin gahan hawwii fuulduraaf qaban faaruudhaan ibsatu jechuudha. Kana malees hariiroo dhaloota gulantaa adda addaa isaan dura waliin qabanii isaan sirbaan yookiin immoo faaruudhaan ibsatu jechuudha. Akka bakka adda addaatti immoo maqaa adda addaa illee ni qabaata. Fakkeenyaaf faaruun kuusaa kuni Gujiitti qeexalaa yoo jedhamu Booranatti immoo mokkee jedhamuun beekama jechuudha. Naannoo Oromoo Gujii keessatti qeexalaa jedhameetu beekama. Maaltu faaruun kuusaa jechuudha. Faaruu kuusaa yoo iddoo biraatti faaruun kuusaa naannoo uummata Gujii yookiin Oromoo Gujii biratti qeexalaa jedhama. Naannoo uummata Oromoo Booranaaf ta'etti immoo mokkee jedhamuun beekama jechuudha. Faaruun kuusaan ragadu yookiin immoo faarsaa wal gammachiisaa fi wal qeeqan ittiin deemu jechuudha. Innis maal jedheetu faaruu kana sirba faarfata jechuudha. Qeexalaa mata duree godhatee fooqa murroo dhiiraa hoo, dharaa qumbiin dhibaa hoo, adamoo dhaquun geette hoo, aadaa soorsaa dibuun geette hoo, uchummee irbuun geette hoo, ameessaa horachuun geesse hoo, meexaarii sochoose hoo, wallaanaa rifachiise hoo, qadaadduu gammachiise hoo, kuusaa waraanaa baayaa hoo, kan wallaanaa raaba hoo jedhaniitu wal faarsu jechuudha. Qeexalee burquun geette hoo, wallaanaa tuquun geette hoo, jila umummee gahe hoo, wallaanaa tuquun gahe hoo, burqituu madda keessaa hoo, burqaan sun kuusaa keenya hoo, kan affaarroo kormaa hoo, ani raboomuu fi roomaa hoo, kusoomee baleellee hoo, rooboomuu kajeelee hoo jedhaniitu wal faarsu jechuudha. Faaruu kana keessatti kan naannoo isaati naannoo Oromoo Gujiiti jechuudha.
Kan gara Oromoo Booranaatti gaafa deemnu immoo faaruu mokkee jedhamudha. Mokkee gaafa faarsan immoo yoo qoraan karroo hoo karrayyuu bareentoo yoo qoraan karroo hoo karrayyuu dahoo kaasoo baasoo eh, godaannee raaboo taane hoo mokkee mokkee hooyyooyyoo raabaa yaayyaa guddannee raabaa taanee godaannee yaa'a taanee wal argiin dharraa baanee mokkee jedhaniitu wal faarsu jechuudha. Eessa keessatti uummata naannoo Oromoo Booranaa keessatti jechuudha. Gujii keessatti qeexalaadha. Naannoo Booranaatti immoo mokkee kan jedhamu kana faarsaa wal gammachiisaa fi wal jajjabeessaa kan isaanii gara maalitti deemanidha jechuudha. Gara sirna raawwii wal harkaa fuudhinsaa yookiin immoo gara raboomaatti darbuu fi yeroo isaanii faaruu kana faarfatanidha jechuudha. Sirna gadaa Oromoo keessattis tokko tokkoon isaanii iyyuu sirnaa fi haala ittiin bulmaata mataa isaanii waan qabanii fi kan inni faaruun isaan barbaachisuu fi kan isaan gammachiisu yookiin immoo kan wal harkaa fuudhinsi barteedhaan deemudha jechuudha. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaadaaf qeeqa qabdanillee naaf barreessaa galatoomaa ulfaadha.